Marame harka onnattu jajjabduu nama gametti durba waa'ee koosi yaaduu asilleen dagaddu dubbushee kiyya qaxalee tubeen arraabu waadaa kee milkeessa malee. Seenaa Oromoo keessatti maramee harka maalidhaan beekta? Beekumsa irraanfadheera nama heddiin gara intini jedhee heddiin gara maatii godhadhee bakka waa'ee akkasii irraanfadhee taa'ee hin jiran. Warri kiisii keessattuu waatiin qabaatiin maatii godhachuuf feetan maqaa keessanii irraanfachuu dandeessu. Irraanfadhee tan jira sammuu. Maramee harka eenyutti fakkaatti? Nan yaadadhu nan irraanfadhe. Kana waa baay'ee irraanfatta. Hiriyoota koo qaqqaalii warri na jaallattan warri hedduu na jaallattan gara Finfinnee kottu maaloo siyaanne kottu gara Finfinnee warri naan jettan akkamittiin dhufa karaa Wallaggaa akkamittiin keessa darba naa ilaalaami. Jireenya maaliiti dhugaa kee jette kun? Jalaa turi nabsu. Jireenya akkasiis warri jiraataa jiru nuyi jirra. Galateeffadhaa waaqa keessan. Galateeffadhaa. Arraan tanaa booda ergi viidiyoo sattaanu kana booda ilaaltan booda Oromiyaanii maaliin daangeffamtii warri jettanii gaafatamtanii deebiin keessan kan ta'u qabu gara lixaatiin gaara Everestii jettu. Gara baatiin immoo gaara Kilimanjaarootiin jettu. Warri isinii gale qofa komentii jalatti naa barreessa maaltu isinii gale. Namni miidhameera tasgabbaa'e suuteedha. Namni miidhame hin jiru. Mucaa xinnoo tokko duwwaa jala ture. Mucaa xinnoo tokko jala ture. Isheen immoo harkaa baateetti oolteetti isheen. Abseetti? Meerree makiinicha isatti qofa. Garuu warri konkolaachistan kuni 30 kan ta'e waa malee miti. Eeggadhaa. Amma mucatittiin oola deemtuun kun amma wayyaa see akkasitti akkamitti hodhituuf. Mooraa yuunivarsiitii ergi seentan booda wanta dhabdan miti. Waa maciriima tokko hin jirre keessaa bishaanii wanta tokkodha. Bishaanuma ciriin argatanii mooraa yuunivarsiitii keessa seentanii. Asmaraa yuunivarsiitii. Jireenya akkasiis jira. Shakkana duukaa fiiddee waraabbatte kana dhuddamoo maal gootame naagaluu wanta dadeetu kana ittiin miicattamoon dhudda kan akka duukaa fiigdee waraabbatte yoo jedhame illee. Ergi waa'ee yuunivarsiitii haasofne egaa baatiiwwan lamaan duraa Direedawaa yuunivarsiitii Direedawaan ati kana booda injinara hojii dhabaadha jedhee na eebbisiisee ture egaa. Nuyi eebbifamneerraa garuu hojii dhabaadha mayyoona. Injinara ta'uu koo argee kan immoo viidiyoo keessaan viidiyoo tokko naaf ergeera sitti agarsiisamu. Shoorni ta'uu isaati gaati injinara jalqabaa iddoo taatee fi maaloodha riqicha hojjettu kana fakkaataa jechuu isaati. Viidiyoo sattaa nutti dabarra. Viidiyoon isin bohaarsa jedhee argadhee immoo tiktookarraa sagalee ajaa'ibaa mucattii sagalee ajaa'ibaa qabdu tokkoon argadhee jira. Haa ilaallume. Suura keen argee gammadaa mul'atee ina turaa badaa kanaafaan bada duuba kee eessallee hin jiru akka kee jaaladhee si dhabuun fafaa halkanii guyyaan gulufaa si malee jedhee manni koo siin bareeda jireenyi koo. Waan dandeessu dhugaa rabbi. Baay'ee bareeda sagaleen see. Hardii lafoonni irratti dhalannee jiraannu kanattis wanta akkasii kan hojjechuuf yaalufaa jira. Haa ilaallume viidiyoo kana immoo. Maaloo dhalaata
maaltu isin ilaatama jedhaniin. Viidiyoo isattaanu kanatti immoo hundi keessan jaarsittii kana beektu jedhee yaadaa fuula feesbuukaa fuula tiktookii irratti illee baay'ee marmaarti. Sagalee haacee yeroo dhageessu gaa miira ajaa'ibaatti dhaga'ama jaarsittii kana ilaallu waliin. Baay'ee namatti tolu dhugaa rabbii. Viidiyoo isaanii kan biraa yeroo kaan walii wajjin ilaalla. Viidiyoo isattaanu kanatti gaa mucaa xiqqoo tokkotu nu eebbisaa amiin jenna waliin. Jaartii deebi'a. Jaartii bareeduudha tokkoma furrii tabiligaa aannanii sanuurallee ni fakkaatila tasii fi isiirra jaalala keessa dhuufuu hojjala rabbii akka hin fudhatani riskii barakaa qabu naaddu gosu baana rabbii. Namatti tola baay'ee. Shiroo fasas Oromiffaan deemee ajajadhu adusiin jedhee maal jettee ajaja? Amma shiroo fasasiini shiroo fasasii jechuun namuma tiyyee garaa maaliffatachi bute malee shiroo fasasiin Oromiffa tagaabinoo jedhama Amaariñaadhaan. Shiroo fasasii. Shiroo fasasiin Oromiffa Amaariñaadhaan garuu tagaabinoo jedhamee ajajatu. What's wrong with you? Nama akkasiisa addunyaa kanarra hin jiraata. Shukurii isaa gashaa. Shiroo fasasiin maal akka ta'e afaan Oromootiin koomentii jalatti naa barreessuu akka hin daganne. Birrii isaan naa kennanii birrii kondominiyeemii fi irratti ijaaranii lafa kanarraa kennanii jechuudha. Isayyuu miti ana caalaa ana isa lafa kanatti gurgure caalaa namicha halluu mana kanaa dibetu birrii na caalaa fudhate. Waa dhugaa jirtu tokko moyyoon sitti mee jechuudha. Oromoon amma lafa isaarraa buqqee kilinikin taamiruutti kan namaa buqqaan. Amma Oromoon lafa isaarraa buqqee jechuudha. Mbuqqee miti illolee malee illolee garuu kan naan gal erga lafa keessan isin hirkaa fudhatanii waa hundaa fudhatanii kondominiyeemii kana deessin ilaanii waa xiqqoo isheetti galaadhanii. Kondominiyeemii laachuu dhugaa tokko yoon sitti mootummaa biraa wanta nuun argannu yoo jiraate wanta mootummaan nuu laatu yoo jiraate nuuf waan akka kaardii filannoo nuu laata malee warra kaaniif nuuf kaardii filannoo nuu laata. Engaa kana caalaa danda'u. Sababa biraa kondominiyeemii laata. Ayyeegaa kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa viidiyoo tanarra sin bohaarsu bashannansiisu shaashan baattiin jettu jedhee yaadee isiniif qabadhee dhiyaadde kana fakkaatu turanii akka viidiyoo kan biraa walitti deebinutti out. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne.